Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota yuutuubii koo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu baga nagaanaaf taatanii har'a wanti nu hojjennu saalonaa fi ruuza adii. Akkuma beekamu aqulaalleen ka'ee qimamiitti naqee shunkurtii bilcheessee viidiyoo gochuu waan naaf hin mijanneef ruuza akkanatti bilcheessee jira. Bishaan danfaatti naqee miicee shunkurtii keenya suugoo keenya akkanatti erga aqulaallaanee booda bareechinee bilcheessinee wal nyaachifnee ruuzni keenya bilchaataa jira. Abidda jalaa qannafna. Bilchaachuutti jira. Shabootti naqnee waliin sochoofna. Ruuzni keenya asii bilchaatee jira. Kunoo bilchaateera. Sana booda wanfiitii yookaan safaayaatti naqanna. Bishaan xiqqoo kanatti dabalannee achi waliin sochoofna. Waliin sochoofnee booda ruuza keenya keessaa naqannee jirra jechuudha. Keessaa naqeen jira. Bishaan jalaa bahu kanammoo bishaan isi jalaa bahu kanatti nama waan ta'eef hin naqamu. Indaanqoo keenya miiccanneerraa soogiddaa fi loomiidhaan kuduraa murannee miiccannee indaanqoo keenyatti naqnee kuduraa miiccina. Kuduraa gosuma hundarraayyuu yoo gootan bareedaadha. Hawwama mana keessa jiru irraa miti kan hin godhe gosa hundarraa utuu ta'e baay'ee gaariidha. Waliin maknaa suugoo sanaa waliin maknaa bareechinee waliin maknee akka inni wal fudhatuuf qimameen sun akka keessa seenuuf jechuudha. Bareechinee waliin maknee wal fudhachiifnee sana booda erga wal fudhateen booda keddaanaa sana booda bareechee wal fudhachuu qaba. Akka xaamiin isaa mi'aawuudhaaf jechuudha. Bareechee wal fudhachuu qaba. Subscribe, like, share gochuu akka hin irraanfanne. Warri maatii koo hin taane maatii na godhadhaa. Walaa guddifnu. Akkasitti egaa waliin sochoofnee booda kidaanitti kaddaanee daqiiqaa 15 wayii akka bilchaatu goona. Maatiif utuu bishaanitti hin naqin akka xaamiin qimamii keessa seenuuf. Daqiiqaa 15 booda walitti deebineerraa kunoo bilchaataa jira. Bilchaachuudhaaf xiqqoo sii tafe jechuudha. Jaleedhaan waan qabuu barbaadeef bishaan sila ruuza keessaa deebisne egaa waliin sochoofnee booda bareechinee sochoofnee ibidda jalaa qannasnee akkasitti bishaan ruuzaati kun kan jalaa wanfiitiidhaan keessaa ba'e jechuudha. Akkasitti itti naqatu warra arabaa maal beekna gaasa biyya arabaati kan isin agarsiisnu. Sana booda waliin maknaa. Utuu kuduraa gosa hundayyuu qabaate baay'ee tokko mi'aa ture waan hin jirreef uumama jiru waan godhameef haa ta'u. Kana booda kiddaanitti gaddaanee suutaan intalii goona jechuudha. Amma ruuza keenya distii sila keessaa deebifne jaleessaa zayitii dibnee gara distii silaatti deebifna jechuudha. Gara sanatti deebifnee sana booda waan abiddarra kaa'amee qooruuf jennaan
ibidda irratti deebifamee qoruu qaba waan ta'eef gara sana deebifnaa walii wajjin tura. Subscribe gochuun hin dagatinaa, like gochuun hin dagatinaa, walaa guddifnu. Video gochuun baay'ee tokko nama rakkisa, harka tokkoon hojii hojjeta, harka tokkoon video gochuun nama rakkisa baay'ee. Itti naqnee waliin geenyerra ibidda jala qannasnee abidda keenya saalonaan keenyas kunoo bilchaachuutti jira amma.